Hello. Wayye lubbuyi. Nagaa keetii jirta damma. Wallahi bareedduu ko baay'ee tokkoon si yaade nagaa keetii. Kunoo bakka amma dhedhiqadheetuma bakka galbi bahuudhaaf hariin ka'aa jira. Ati nagaa lamti? Wallahi nagaa kootii si yaadu malee hedduu tokkoon si yaade. Ati hoo na yaaddeetta? Akka si yaade utuu argitee bara. Sumatu onnee kan koo keessa fayyaan kan kee jira bara. Fayyaan kan kee kiiloo 90 miti. Kiiloo 90 fayyaatu na keessa jiraate. Kiiloo 90 fayyaan na keessa jirta. Ati kiiloo 90. Way. Maal ani danda'e akkam onneen koo si baataa jira dee. Onneen kan koo danda'e si baataa jira. Lubbuyi. Akkaan si jaalladhu utuu argite utuu onnee kan koo badee jechuudha. Fayyuma kan keetu keessa jechuudha. Isteerbii isaa lippistiikii kan kee chaappistiikiin kan kee paawudariin kan kee hundi isaa onnee koo onnee keessa jira. Achumaa diddibatta caammaan kan kee hundi isaa onnee koo keessa jira. Ani onnee kee keessa bakka kamiin jiru onnee kee keessa jira walillee wallahi akkamitti si jaalladhu. Bunnootish akkumaan onnee koo keessa caammaadhaan lippistiikiidhaan paawudariidhaan si liccifadhe. Atis ana karabaataa kootii wajjiniin na liccifadhu achi keessa. Garuu afuura na citamtu dhiisi onnee kan kee keessa lixa. Wayyo gin ammuma yoomitti fageenyetti lubbuu koo onnee koo keessa caammaadhaan gangalattaa maal jedha wal arginu wal arginee wal hammannee kuno akkanatti kun yeroo baay'ee tiraatu boqobe otoo na bira jiraatte jechuudha laa tiraazii kana argitee kan itti hammadhee kunoo waggaa baay'ee harki kan koo dhaqaa dhaqee dulloome. Wallahi kurrifadhu boo'inaan jedha yeroo si yaade tiraazuma kanaan badheeta jedhee obsa malee hedduu tokko si yaade dulloomaa jira baru. Isaayyuu ati waggaan kan kee amma dheengadda 25 kabajatte. Erga 25 kabajatte amma waggaa 2 deemaa raawwatu waliin haasofnu. Waggaa 26 guutuuf deemta bara. Waggaa 26 gaafa guutte bakka rakkoodha bara. Ana amma waggaa 23. Waggaa 23 reefan guutaan ati 26 amma waan akkasii guuttee jirta. Haa ta'u jaalallee jiraannaan umurii rakkoon qabu waan ta'eef jaalallee haa jiraatu shi bareedduu xiyyaa daaramoo garuu maal godhaa jirta dalagaa xumurteettaa? Dalagaa xumurteetta moo dalagaa irra jirta? Dalagaa irra yoo hin jirre odaa kan keessa eenyuti viidiyoon si dawwala harkaa sila gadi ba'uudhaaf kan uffate jiraan biyya sana hunda dhiisee siumaan viidiyoo takka xiyyaa daara. Bareedduu dhiisi wajjii boodatti deebita. Hojiirra madaamni si bira jirti moo qophaa kan kee jirti? Qophaa kan kee jirti kanaan maal viidiyoo naa dawwalitti odaa kan keessa eenyuti xiyyaa daara bara si laala. Takka ijuma kan kee keessa laala yeroo kana si laala haasa'u bara qaamumaan waan ati na bira jirtu jadi akkana si hammadhe jiraame innan viidiyoodhaan akkana obbiratti si laalu bara waan ati Dubaayin jirtu wayidatti hin fakkaatu bara. Asuma odaa kan koo keessa teessee kana fuuldura koo si laala haasa'u natti fakkaata yeroo viidiyoodhaan sitti lixe. Silkicha keessa kan inni kan lixe ole bara yaada keetiin otuman siin haasa'u viidiyoo tiraazii kana laafanu amma cicciree jechuudha si ta'e otuna kana godhu otuna kana jedhu dawwal viidiyoo naa dawwale
Ishi dammate. Hayye. Amma video yoo sin dawwalti. Ka'ee uffatarra baasee. Akkam godhu laata video kan jedhama isii ofirraa yaasa'uu na dabbaree jira. Taabaa beekumaan uffatatti yaaseetumaan morma si jala lixee iyyisiisa malee. Hello. Oh my God. Bareedduu ko. Kunoo ani fila deemuudhaaf kan ka'e dhiiseetan siinaa isaa jira bara viidiyoo. Sirraa bareedee jira moo rifeensa kan kee rifeensa kan kee shaffallate sagaduuf kaa jirtamu fuuli boo fuudha ofirraa shaarbii asatti haguuggattee naannaa sortuun jaalloon. Way kaameeraarra hin jira ajaa'iba. As intiniidha buusu boo shaarbii ofirraa shaarbii hiyya battee teesse jaalallee keetii bara abdusee inni takka namantini wayii shaarbii ofitti marattee xim jettee naannaa ta'uu barbaadde cufi boo viidiyoo barbaadde anjaartii kan koo jaalallee kan kooti jedhu haasa'u shaarbii ishee ofirraa fuutee akka waan qaamaan na bira jirtu shurrubbaa si godha naannaa ta'uu siin barbaada malee shaarbii ajjabattee maali kan kee laaluu yoo ta'e suuraa kan kee laaluu re'aan suma bakka fayyuma kan kee kana na fuuldura teessee hataa jettee na sodaateedhaan abdusee waa tokko sin godhu hin sodaatee ni bareedduu koo waan takka hamma waggaa kanaarii wal jaallanne waan hamaa wayiisitti godhe beeka hin godhu. Kanaafuu viidiyoo fataa jedhii shaarbii kan kee ofirraa fuudhee rifeensa kan kee jaarsa keessanitti babbareedaa ta'e dhumne geenye jaarsa keessanitti babbareedaa yerootti naasottanuu rifeensa keessan tokko fadhaa uffata babal'aa kana isteeppaa keessa itti godhu jala deddeemee silkii lafa godhii mana keessa deddeemee akkuma waan sillaadha. Us hintaatu taanaan sinii kasadi sadiin jaalallee wal dhoksaadhaan wal yeella'anu kanaafuun arraawu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota yuutuubii kiyya har'a ciiseetuman jaalallee kiyya ka Dubaay tokko janaa jira jinjanaa jira moo hafee jira jinjanaa baruu gadheessaniin taqabaxaaxaraa jira waan ta'eef taqabaxaaxaruu beeytu akkasii sabiskiraayib laayif gochuudhaan inni hordofaa warri nuun hordofuun immoo ija keessan akkana godheeta isin godhaa jaartii keessanii dawwalaatee janaa hundi keessanoo jinjanaa xuruunu tajana janu majjana jan xuruno tajana janu salaamaችሁ ብዝት በል